Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa itti maana waliin tura. Taphoonni torbee 21ffaan liigii olaanaa Oromiyaa ramaddii ba'aa Mattuutti taphoonni 5 jimaata har'aa geggeeffameera. Ganama sa'aatii 2 irratti darbii qellam Wallaggaa Jaan Sayyoo fi Gabaaroobii gidduutti morkii geggeeffameen daqiiqaa 14ffaa irratti Ibsaa Shibbiruu rukuttaa adabbii argameen Jaan Sayyoo dursa qabachiisuun Jaan Sayyoo galchii tokkoof duwwaan Gabaaroobii injifachuun qabxii isaa 39 gaatee jira. Ibsaa Shibbiruus Gabaaroobii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4 irratti Cinnii Mugarii fi Aggaaroo gidduutti morkii geggeeffameen galchii daqiiqaa 47 irratti Alaazaar Hugnee Cinnii Mugariif lakkoofsiseen dursaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis kilabiin kubbaa miilaa Cinnii Mugar galchii tokkoof duwwaan Aggaaroo injifatee jira. Abbaa Ixaafaa immoo Cinnii Mugar irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 6 irratti immoo Jaardagaa Jaartee fi Mandii gidduutti morkii geggeeffameen galchii Masarat Abbabee daqiiqaa 31ffaa irratti Boonii Abdiisaa immoo daqiiqaa 38ffaa irratti Jaardagaa Jaarteef lakkoofsisuun dursaa boqonnaa bahuun taphaa boqonnaa boodaanis daqiiqaa 88ffaa irratti Mitikuu Abaatee Mandiif galchii injifatamuu jalaa baraaruu hin dandeenye lakkoofsiseera. Anumaan Jaardagaa Jaartee galchii 2-1 Mandii injifatee jira. Boonii Abdiisaa immoo taphataa urjii taphichaa ta'uun Jaardagaa Jaartee irraa badhaafameera. Taphaa torbee 21ffaa waaree boodaa sa'aatii 8 irratti Bishaan Toophii fi Arbuu Culullee gidduutti geggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaan daqiiqaa 54ffaa irratti Taamiraat Solomoon daqiiqaa 56ffaa irratti Gammachiis Shifaa Bishaan Toophiif galchii lakkoofsisuun dursummaa qabachiisuun daqiiqaa 86 fi 89 irratti Rabbiyyuu Abbaa Jihaad galchii wal duraa duubaan Bishaan Toophiif lakkoofsiseera. Galchii injifatamuu jalaan baraarree daqiiqaa 69ffaa irratti ammoo Tamuu Farajaa Arbuu Cululleef lakkoofsiseera. Walumaa galatti Bishaan Toophiin galchii 4-1 Arbuu Culullee injifateera. Kanumaanis Rabbiyyuu Abbaa Jihaad Bishaan Toophii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha xumuraa torbee 21ffaa sa'aatii 10 irratti Amayyaa fi Mattuu gidduutti geggeeffameen ammoo galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaan daqiiqaa 59ffaa irratti Garwichi Maulud daqiiqaa 72ffaa irratti ammoo Ashannaa fi Maaruu Mattuuf galchii wal duraa duubaan lakkoofsisuun Mattuun galchii 2-2 Amayyaa injifateera. Kanumaanis Ashannaa fi Maaruu Mattuu irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Walumaa galatti taphoota torbee 21ffaan sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaa qabachuun Mattuun galchii qulqulluu 14 fi qabxii 40 sadarkaa 1ffaa irratti kan argamu yoo ta'u, Jaan Sayyoo immoo galchii qulqulluu 16 fi qabxii 39 lammaffaa irratti argama. Limmuu Gannat galchii qulqulluu 14 fi qabxii 37 sadarkaa 3ffaa irratti kan argamu yoo ta'u, Bishaan Toophii immoo galchii qulqulluu 8 fi qabxii 36 sadarkaa 4ffaa irratti argama. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Mattuurraa.